Morkii waancaa Roonaaldoo gammachuun boossisee Yamal mufachiise. Kiristaanoo Roonaaldoo biyya isaa Poorchugaal waliin waancaa sadaffaa yeroo kaasu imimmaan cabsaa ture. Poorchugaal ollaa isaanii Ispeen rukuttaa peenaaliitiin injifachuun waancaa Neeshins Liigii kan injifatte erga sagantaan kun eegalee yeroo lammataaf jechuudha. Kiristaanoo Roonaaldoo daqiiqaa 61ffaa irratti galchii qixeessitu Poorchugaaliif galchuus taphichi peenaaliitiin adeemuun dirqama ture. Morkiin kun falmii taphataa ganna 40 yeroo shan badhaasa Baalaandoor injifate Roonaaldoo fi deema haalaan abdatamu Laamin Yaamaal gidduutti akka taasifamutti ilaalamee ture. Roonaaldoon daqiiqaa 88ffaatti jijjiiramee ba'uus ga'ee ofii gumaateera. Xumura irrattis dirree Jarman Aliyaanz Areenaatti Roonaaldoon imimmaan cabsaa gammachuu isaa ibsatee waancaa abdate ol kaase. Faallaa isaa immoo Laamin Yaamaal akka abdate hin taaneefi Roonaaldoon morkii Yaamaal waliin ture injifateera. Ispeen bara 2023 waancaa Neeshins Liigii akkasumas waancaa Awurooppaa 2024 injifattus kana garuu milkeessuu hin dandeenye. Roonaaldooon akkana jedhe, Poorchugaaliif injifachuun miira addaanatti huma. Kilaboota waliin waancaa hedduun kaase. Yeroo Poorchugaaliif mo'u kan caalu hin jiru. Imimmaaniin fiixaan baasneerra yeroon kun yeroo gammachuuti jedhe. Roonaaldoon morkii Yaamaal irra aane. Waancichuma dura Roonaaldoon yaada kenneen miidiyaatu afarsa malee morkiin waancaa anaa fi Yaamaal miti garee biyyoota lameeniiti malee jechuun dubbate. Taphni kun yeroo duraaf taphataa badhaasa Baalaandoorii baranaa fudhatu mala jedhamee yaadamu Yaamaalii fi Roonaaldoo kan walitti fide. Roonaaldoon ola deemaan kun kilaba akkasumas garee biyyaalessaa isaa keessatti waan bareedaa dalagaa jira. Ga'umsa isaas agarsiisuuf haala gaariidha. Timiin akkanaa waggoota dheeraaf akka daawwannu haa guddatu dhiibbaa ittiin baay'isinaa jechuun Yaamaal irratti dhiibbaa cimsuu akka hin barbaanne himee ture. Laamin Yaamaal ji'a tokko booda umuriin isaa 18 guutuu gama isaan waa'ee Roonaaldoo akkana jedhe. Inni nama kubbaa miilaan maqaa guddaa qabudha. Akkuma taphattoota kaanii Roonaaldoof kabaja guddaan qaba. Tapha eenyu akka ta'e itti mirkaneessuuf ani taphachuu barbaaduudha jechuun tapha dura dubbatee ture. Utubaan duraanii Ingilaand Androos Townsend ITV irratti akkana jedhe. Sababa kanaaf Kiristaanoo Roonaaldooon dirreen kubbaa miilaarra kan taphatu kubbaa adamsaa kubbaan gara kam akka deemtu beeka. Namoonni irra deddeebiin bu'aa hin buusu isa jedhaniiru. Inni garuu galgala har'aa qooda isaa baate. Walakkaa maayiraatti ga'ee isaa ol gumaache. Sadarkaa olaanaa irratti jijjiirama fiduu akka danda'u mirkaneesse. Intalaan ITV Kaaren Kaarnes Roonaaldoo jechuun yaada wal fakkaataa dubbate. Kubbaa miilaa keessatti umuriin kee 30 yoo seenu namuu dulloomte siin jedha. Namni kun garuu waggaa 40dha jechuun ajaa'ibsiifate. Roonaaldooon dirree keessatti kubbaa 22 qofa tuqe garuu adamsuu hin dhiifne. Lammiin Ispeen tapha walakkaa maayii irratti Faransaay irratti 2 galche. Laamin Yaamaal akka eegame hin taane si'a 4 galchiitti rukuteera gara caaluu fagoorra. Yaamaal galgala kana ni barata jechuun gaazexeessaan ispoortii Ispeen Guuliyaam Bulaag dubbate.